Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolega shamar kafuuni akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii barsiisaa Jamaal. Arran tana barnoota herregaa kutaa torbaffaa galgala 5.5 qabadde isiniif dhiyaadde. Yeroo dabre kanaan dura galgala 5.4 isinii dalageen ture. Mee amma galgala 5.5 irraa isiniif haa eegalu. Gaafii tokkoffaanis akkana jaa hundiin tiraapiziyeemii aayisoosilesii 6 saantimeetiraa fi 12 saantimeetira dheeratu oleen isaa 4 saantimeetira dheerata. Naannawaa fi bal'ina isaa barbaadi jaa. Tole naannawaa fi bal'ina tiraapiziyeemii yoo barbaannu amma tiraapiziyeemichi akka kanaa yoo jenne tiraapiziyeemii kanaaf hundeen isaa tokko 6 yoo ta'e inni kun ammoo hanga asii kan dheeratu 12 fi tiraapiziyeemiin kun tiraapiziyeemii aayisoosilasiiti. Egaa asirraa ammaan tana kan nuti barbaannu asiin oleen isaa kun 4 dheerata jee naannawaa fi bal'ina kan nuti barbaannu. Egaa jalqabatti naannawaa barbaaduudhaaf hundeen jalaa kun 12 dheerata jechuun asiin jidduu kanaan 6 bakki kun ammoo rog-sadee kanaa miila rog-sadee kanaatiif hundeen rog-sadee kanaa 3 asiinis 3 ta'a. Maaliif walakkaa kana 6 yoo goone hangi irraachi hafu kun asiinis 3 asiinis 3 ta'a jechuudha. Kanaaf asitti rog-sadee qofa sirrii tokko arganna. Rog-sadee qofa sirrii kanaaf hundeen isaa 3 hojjaan isaa 4. Amma haayipooteenasii isaa kana barbaanna. Haayipooteenasii isaa kana caa yoo jenne caa iskeerii wal qixani ta'a. 3 iskeerii ida'u 4 iskeerii caa iskeerii wal qixani ta'a 9 ida'u 16 9 ida'u 16 gama lachuutu raadikaala jala yoo galchine walitti idaane jechuudha. Kana 25 raadikaala jalaa yoo ba'u 5 ta'a caan wal qixa 5 saantimeetira ta'a jechuudha. Bakki kunis 5 saantimeetira ta'a. Egaa asirra dhaabbannee naannawaan isaa amma dheerinni hundee jalaa 12 ida'u hundeen gubbaa 6 miilonni isaa lamaan yeroo walitti ida'amu 5 waan ta'eef ida'amni isaa 10 ta'a. Kanaaf 12 ida'u 10 22 ida'u 6 20 fi 8 saantimeetira ta'a jechuun naannawaan tiraapiziyeemii kana. Inni lammaffaa irratti gaafatamne bal'ina isaati. Bal'inni tiraapiziyeemii wal qixani ta'a takka irra lammaffaa hundee tokkoffaa ida'u hundee lammaffaa baay'isu hojjaati. Asirraa hundeen tokkoffaanis nu kennamee lammaffaanis nu kennamee jira. Takka irra lammaffaa hundee tokkoffaa 6 yoo jenne ida'u hundee lammaffaa 12 baay'isu hojjaan ammoo 4 yoo jenne tole 12 ida'u 6 jechuun 18 ta'a. 12 ida'u 6 18 hiruu 2 baay'isu 4 18 lamaaf gaafa hirru 9 ta'a. 9 baay'isu 4 jechuun ammoo 36 saantimeetir iskeerii kun bal'ina tiraapiziyeemichaa jechuudha. Bal'inni qubee A yookiin eeriyaa jechuudha. Kanaaf bal'inni isaa 36 saantimeetir iskeerii ta'a jechuudha. Inni itti aanu gaafii lammaffaadha. Bal'inni tiraapiziyeemii tokko 40 saantimeetir iskeeriidha. Bal'inni isaa 40 saantimeetir iskeeriidha.
bal'inni isaa 40 saantimeetir iskeerii kennamee jira. Asirraa yoo dheerinni hundeewwanii jechuudha. Tiraapizeemiin akka kana yoo ta'e dheerinni hundeewwanii hundee inni jalaa 6, hundee inni gubbaa 2 ta'e olee isaa barbaadi 6. Olee isaa barbaadi. Innis foormulaa kanatti yeroo fayyadamnu bal'inni tiraapizeemii walqixanii ta'a takka irra lammaffaa hundee takkaffaa ida'uu hundee lammaffaa baay'isuu hojjaati. Asirraa bal'inni 40tu nu kennamee jira. 40 saantimeetir iskeeriin nu kennamee jira. Takka irra lammaffaa hundee takkaffaan 2 ida'uu hundee lammaffaan 6 baay'isuu hojjaadha kan nuti barbaannu. Asirratti amma 6 ida'uu 2 8 ta'a. 40 saantimeetir iskeerii akkuma jiru qabbuufannaa walqixanii tahaa takka irra lammaffaa baay'isuu 8 baay'isuu h jenna. Kana booddee 40 saantimeetir iskeerii walqixanii ta'a 8 lamaaf gaafa hirru 4 taha. 4 h 4 saantimeetir h taha. Jala 4 asittillee jala 4 goona. Kana booddee h'n keenya walqixanii taha 44f gaafa hirru saantimeetirri bira jira. 44f 10 saantimeetira ta'a jechuudha. Hundeen isaa hojjaan tiraapizeemichaa 10 saantimeetira ta'a. Gara gaafii lammaffaatti yoo seennu gaafuma lammaffaa jalaa ba'a jechuudha. Yoo dheerinni hundee isa tokko 10 fi oleen isaa ammoo 2 saantimeetira ta'e dheerinni hundee lammaffaa meeqa ja'a? Kanaafis foormuluma bal'inni tiraapizeemii walqixanii ta'a takka irra lammaffaa hundee takkaffaa ida'uu hundee lammaffaa baay'isuu hojjaa jedhu fayyadamna. Bal'inni kennamee jira. Walumaa galatti bal'inni 40 saantimeetir iskeerii fayyadamna. Takka irra lammaffaa hundeen tokkos kennamee jira. Hundee inni tokko kennamee jira. Takka irra lammaffaa hundee inni tokko 10tu kennamee jira. 10 saantimeetira ida'uu hundee lammaffaan hin kennamne bii lammaffaa haa jennu. Baay'isuu hojjaa yookiin ooleen ammoo 2 saantimeetira kennamee jira. Tole egaa asirraa ammallee 40 saantimeetir iskeeriin walqixanii taha. Amma as takka irra lammaffaa 10 saantimeetira ida'uu hundee lammaffaa baay'isuu 2 saantimeetiraati. Amma gama lachuu 2 baay'ifna. 40 baay'isuu 2 jechuun 80 saantimeetir iskeerii ta'a. Akkasuma asii 2 yoo baay'ifne 2 asitti 2 jalaatuun wal balleessti. 2 jalaa tana balleessa. Kan nu hafu 10 saantimeetira ida'uu hundee lammaffaa baay'isuu 2 isa hojjaa isa alaan jiru jechuudha. 2 isa alaan jiruuti. Tole asirraa 80 walqixanii ta'a. 80 saantimeetira iskeerii walqixanii ta'a. 2 isa alaa isa hojjaa jenne kana baay'isuu 10 isa keessaa lachuun baay'isa waan ta'eef 20
saantimeetira ta'a. 20 saantimeetira 20 saantimeetira iskeerii ta'a. Ida'u ammallee 2 saantimeetira ba 2 saantimeetira ba mee asitti irraa deebi'u 80 saantimeetira iskeerii wal qixanii ta'a. Okay, 10 saantimeetira ida'uu baa lammaffaa baay'isuu lamaati. Egaa 80 saantimeetira iskeerii wal qixanii ta'a. 2 baay'isuu 10 jechuun 20 saantimeetira iskeerii ta'a. Ida'uu 2 baay'isuu baa lammaffaa jechuun ammallee 2 baa lammaffaa jechuu ta'a. Kana booda 80 hir'isuu 20 80 irraa 20 yeroo hir'ifnu 20 irraas 20 hir'ifna 80 irraa illee 20 hir'ifna asitti 60 saantimeetira iskeeriin nu hafa. Asitti immoo 2 saantimeetira baa lammaffaatu hafa. Jala 2 saantimeetira asitti illee 2 saantimeetiraaf irraa kun waliin bada. Baa lammaffaa yookiin hundee lammaffaa wal qixanii ta'a. 60 saantimeetira saantimeetira tokko asii saantimeetira tokko ni balleessa. 60 lamaaf gaafa hiramu 30 saantimeetira ta'a jechuudha. Kanaaf hundeen lammaffaan saantimeetira 30 ta'a jechuudha. Inni itti aanu gaafii sadaffaan akkana. Bal'ina tiraapizeemii tokko 22 saantimeetira iskeeriidha. Dheerinni hundee isaa guddichi dachaa isa xiqqaa 4 caala. Oleen isaa 2 saantimeetira yoo ta'e dheerina hundeewwan lamaanii barbaadi jedha. Kanaafis kan nuuf kennamee jiru 22 saantimeetira iskeeriin nuuf kennamee jira bal'inni jechuudha. Takka irra lammaffaa akka ida'uu baa hundee takkaffaa a jennee hundee lammaffaa baa yoo jenne baay'isuu hojjaa yoo jenne amma asirraa dheerinni hundee isa guddichaan baa haa jennu. Ba'aan jechuudha hundee isa guddichaa wal qixanii ta'a. Dachaa hundee isa xiqqichaa a yoo jenne 2 a ida'uu 4 ta'a jechuudha. Kanaaf gaamma bakka baatti kana buusuu dandeenya. Takka 22 saantimeetira iskeerii wal qixanii ta'a. Takka irra lammaffaa hundee takkaffaan a yoo ta'e hundee lammaffaan baa yoo ta'e baan ammoo 2 a ida'uu 4ti. Bakka kun 4 jechuudha. Baa wal qixanii ta'a 2 a ida'uu 4ti. Maaliif hundeen inni lammaffaa yookiin hundeen inni guddichi hundee isa xiqqaa dachaa goone irratti 4 yoo idaane wajjin wal qixxeedha jechuudha. Baay'isuu hojjaan isaa immoo yookiin oleensaa 2 saantimeetira jee ture. Kana booddee asitti yoo walitti idaane 2 a ida'uu 2 a jechuun 3 a ta'a. Asitti 22 saantimeetira iskeerii wal qixanii ta'a. Takka irra lammaffaa 3 a ida'uu 4 baay'isuu 2ti. 2 jechuun hojjaa yookiin olee tiraapizeemichaati. Amma kan nuti gaafatamnes maali yoo jenne dheerina hundeewwan lamaaniiti jechuudha. Dheerina hundeewwan lamaaniiti kan nuti barbaannu. Asirraa amma kan nuti goonu asii 22 saantimeetira iskeerii qabna. Takka irra lammaffaa 3 a ida'uu 4ti. Mee ol deebifnee asitti bal'isee haa barreessu. 22 saantimeetira
iskeerii wal qixa ni ta'a. Takka irra lammaffaa 3a ida'uu 4 baay'isuu 2ti. Tole lama inni asii alaan jiru kunii fi lama inni as jalaan jiru kun wal balleessa inni kun jechuudha. Kana booddee 22 saantimeetira iskeerii wal qixa ni ta'a. 3a ida'uu 4ti. Tole amma gama lachuutirraa 4 irrifna. Asitti illee 4 irraa irrifna. Kana booddee 4 inni badaa. Asitti 3 kun saantimeetira if cinaa qaba waan ta'eef asii 22 irraa 4 gaafa fuunee 18 saantimeetira iskeeriitu nu hafa. Gama lachuu 3 irraa asitti 3 irraa aan wal qixa ni ta'a. 18 gaafa hirru 6 saantimeetira ta'a jechuudha. Kana jechuun bal'ina hundee isa xiqqaa argannee jirra jechuudha. Inni itti aanu bal'ina hundee isa guddaa argachuudhaaf garuu hundee inni guddichi baadha yoo jennee baa wal qixa ni ta'a. Baa wal qixa ni ta'a. 2a hundee isa xiqqaa dachaa goonee irratti yoo 4 idaanee jechuudha. Hundee inni xiqqaan garuu 6 jennee 6 ida'uu 2 baay'isuu 6 ida'uu 4ti. 2 baay'isuu 6 jechuun 12 ida'uu 4 wal qixa ni ta'a. 16 saantimeetira. Kunis dheerina hundee isa lammaffaa jechuudha. Dheerinni hundee lammaffaa akkana ta'a. Gaafiin itti aanu gaafii afuraffaadha. Gaafiin afuraffaan bal'inaa fi naannawa danaalee tiraapiziyeemii armaan gadii barbaadi jedha. Bal'inaa fi naannawa danaalee tiraapiziyeemii armaan gadii barbaadi jedha. Tole tiraapiziyeemii isa jalqaba aarra jiru yoo fudhanne tiraapiziyeemii kanaaf jalqabatti naannawaa isaa yoo barbaanne asiin 5tu nuu kennamee jira. Garri kunis 5 ta'a jechuudha. Asirraa garuu rog-sadee kanaaf miila isa kanaa haayipootinaasii isaa yoo barbaanne haayipootinaasiin isa kanaatis maal ta'a? 5 ta'a jechuudha. Asiinis 5 ta'a. Asirraa akka garuu tiraapiziyeemiin kun tiraapiziyeemii ayisoosiilasiiti waan ta'eef kana booddee asii dheerinni hanga asiitti jiru kun 3 ida'uu 5 ida'uu 3 ta'a. 10 takka ta'a. Garri gubbaa immoo 5 moggaan lamaanis 5 asiin 5 ida'uu 5 ida'uu 5 jechuun 15 15 ida'uu 15 ida'uu 10 takka wal qixa ni ta'a. 26 saantimeetira ta'a jechuudha. Naannawaan yookiin piin 26 saantimeetira ta'a. Bal'ina yoo barbaanne immoo bal'inni tiraapiziyeemii wal qixa ni ta'a. Foormulaan bal'ina tiraapiziyeemii takka irra lammaffaa hundee takkaffaa ida'uu hundee lammaffaa baay'isuu hojjaati jenne. Tokko irra lammaffaa hundee takkaffaan 5 yoo jenne 5 ida'uu hundee lammaffaan ammoo 10 takka yoo jenne akka hojjaatti immoo olee yookiin hojjaansaa 4. Kana booddee 5 ida'uu 10 takka jechuun 16 jala 2 baay'isuu 4ti. 16 lamaaf gaafa hirru 8 ta'a. 8 baay'isuu 4 wal qixa ni ta'a. 32 saantimeetira iskeerii ta'a jechuudha. Bal'inni tiraapiziyeemii isa danaa aarra jiru. Inni itti aanu gaafii afuraffaadhaaf baarra isa jiru yoo fudhanne kanaafis jalqabatti naannawaa isaa yoo barbaanne dheerinni hanga asii jiru 12 hanga asii jiru 12 akkasuma inni gara kanaan jirullee 12 garri gubbaa immoo 7 asirraa hanga asii 7 jechuun inni jalaa kunis 7 yoo irraa murre 5tu achi hafa. Bakki kun 5 jechuudha. Bakki kun 5 jechuun 5 iskeerii
kanarraa roga haayipootensii kanuuf hin kennamne kana barbaaduu dandeenya. Kanaas 12 iskeerii ida'u 5 iskeerii yoo jenne walqixa akka caa iskeerii yoo jenne kana jechuunis 12 iskeeriin 144 ida'u 5 iskeeriin ammoo 25 walqixa caa iskeerii 169 walqixa ni ta'a caa iskeerii gama lachuu iskeer ruut yoo goone caa walqixa ni ta'a 13 jechuudha. Roonni asii bakki tun 13 ta'a. Egaa asiin 13 ta'e gana naannawaa isaa barbaaduudhaaf walitti idaana. Naannawaa isaa barbaaduudhaaf asirra hanga asitti 12 jenne kanaan ammoo 13 garri gubbaa 7 nuu kennamee jira. Asiin garri kunillee 12 naannawaa argachuudhaaf kanuma walitti idaana. 12 ida'u 7 ida'u 13 ida'u 12 jenna. 12 ida'u 12 24 ida'u 20 jechuun walqixa ni ta'a 44 saantimeetira ta'a jechuun naannawaan tiraapizeemii isa lammaffaarra jiru kana. Inni itti aanu naannawaa tiraapizeemii isa caarra jiru naannawaa kana eger kannee booddee garuu isa isuma baarra jiru kanaaf bal'ina isaa yoo barbaannu tole bal'ina isa kanaa yoo barbaannu jechuun asirratti danaa rog-sadee kanaafis bal'ina kophatti barbaanna. Danaa rog-sadee kanaafis bal'ina kopha barbaanna. Danaa isa rog-afree kanaafis bal'ina isaa kopha barbaannee walitti idaanaa jechuudha. Kanaas danaa isa rog-afree kanaaf bal'ina isaa yoo fudhanne bal'inni isaa dalgee baay'isuu dheerina baay'isuu dalgeeti. Isa rog-sadeetiif ammoo takka irra lammaffaa hundee baay'isuu hojjaati. As keessatti akka dalgeetti akka dheerinaatti 12 yoo fudhannee fi akka dalgeetti immoo 7 yoo fudhanne waliin baay'ifne ida'u takka irra lammaffaa akka hundee rog-sadeetti ammoo bakki kun qachaafuu 5 jenne 5 baay'isuu asii hojjaan isaa yookiin oleen 12 hojjaa yookiin oleen 12 yoo fudhanne asirratti 12 baay'isuu 7 baay'isuu 12 7 baay'isuu 12 ida'u asii takka irra lammaffaa 12 baay'isuu 7 ida'u takka irra lammaffaa bakka hundeetti 5 jenne 5 baay'isuu oleensaa 12 jenne. Tole 12 baay'isuu 7 yoo fudhanne 7 baay'isuu 2 14 takka qabna 7 baay'isuu takka wajjin 7 takka wajjin 84 taha 84 ida'u takka irra lammaffaa 5 baay'isuu 12 jechuun 60 ta'a. 60 gaafa lamaaf irra ammoo 30 ta'a. Kana booddee 84 fi 30 gaafa walii daanu 144 ta'a jechuudha. Kanaafuu bal'inni isaa isa baarra jiru kanaaf bal'ina yoo barbaannu akkanaa jechuudha. Bal'inni isaa 144 saantimeetira iskuweerii ta'a jechuudha. 144 saantimeetira iskuweerii ta'a. Inni itti aanu naannawaa isa danaa caarra jiru kanaati. Naannawaa danaa caarra jiru yoo barbaannu garri gubbaa kun 2 jechuun bakki kunis 2 asiin duwwaa tuqaa 4 bakki kunis duwwaa tuqaa 4 naannawaa jechuun amma walumatti idaana. Asiin haayipooteenasiin kun ammoo duwwaa tuqaa 5 ta'a. Kunis teeramii paayitaagoraas fayyadamnee yoo barbaannu jechuudha. Kanaaf duwwaa tuqaa 4 isa moggaarraa kana ida'uu duwwaa tuqaa 2
ida'uu 2 saantimeetira ida'uu duwwaa tuqaa 3 ida'uu duwwaa tuqaa 5 ida'uu 2 jechuudha. 2 hogguu jennu isa gara jalaatii fi isa gara gubbaatiin jiru. Duwwaan tuqaa 4 immoo isa asiin jiruu fi asiin isa jiru. Duwwaa tuqaa 3 kana duwwaa tuqaa 5 immoo bakka kanaan kan jiru jechuudha. Tole jara kana yeroo walitti idaanu ida'amni isaan kana hundaa maal ta'a? Kunis ida'amni isaanii bal'ina yeroo naannawaa yeroo barbaannutti jechuudha. Naannawaa yeroo barbaannutti 5.2 saantimeetira ta'a jechuudha naannawaan. Garuu bal'ina yoo barbaannu bal'ina danaa kanaaf bal'ina yoo barbaannu bal'ina roga afree kanaa barbaannee san booddee bal'ina rog sadeetis kophaatti barbaannaa jechuudha. Bal'ina roga afree barbaaduudhaaf bal'ina roga afree dheerina baay'isuu dalgeeti 2 baay'isuu duwwaa tuqaa 4ti. 2 baay'isuu duwwaa tuqaa 4 ida'uu rog sadeedhaaf ammoo takka irra lammaffaa duwwaa tuqaa 3 baay'isuu duwwaa tuqaa 4ti. Duwwaa tuqaa 3 baay'isuu duwwaa tuqaa 4ti. Kana yoo waliif baay'ifnu duwwaa tuqaa 2 baay'isuu duwwaa tuqaa 4 jechuun duwwaa tuqaa 8 ta'a. Duwwaa tuqaa 8 ida'uu duwwaa tuqaa 3 baay'isuu duwwaa tuqaa 4 jechuun duwwaa tuqaa 3 baay'isuu duwwaa tuqaa 4 jechuun takka tuqaa 2 ta'a. Takka tuqaa 2 jala lammaffaa ida'uu duwwaa tuqaa 8 wajjin yoo walitti idaanu kunis duwwaa tuqaa 8.6 saantimeetir iskuweerii ta'a jechuudha. Bal'ina danaa tiraapizeemii sadaffaa irra jiru kana jechuudha. Kanas yoo irra deebinu fakkeenyaaf takka irra lammaffaa 3 duwwaa tuqaa 3 baay'isuu duwwaa tuqaa 4 jechuun karaa biraa. Takka irra lammaffaa 3 jala 10 baay'isuu 4 jala 10 jechuudha. 4 jala 10 jechuudha. Kana jechuun 3 baay'isuu 4 jechuun kana jala 10tu jira. 3 baay'isuu 4 jechuun 12 takka irra lammaffaa 12 jala 100 jechuudha. 10 baay'isuu 10 jechuuni. Kanas 12 gaafa 2f asitti hirruu 6 ta'a. 6 jala 100 jechuun duwwaa tuqaa 6 ta'a. Yeroo walitti idaanu inni bal'inni inni danaa roga afreedhaa immoo duwwaa tuqaa 8 ta'a. Duwwaa tuqaa 8 irratti duwwaa tuqaa 6 yoo idaane kunis maal ta'a? Duwwaa tuqaa 8.6 ta'a jechuudha. Duwwaa tuqaa 8.6 saantimeetir iskuweerii. Kun bal'ina danaa tiraapizeemii isa caarratti jiru jechuudha. Tole egaa gilgaala 5 tuqaa 5 har'aaf asuma irratti isiniif haa dhaabu. Yerootti aanu naannawaa fi bal'ina rog-sadoota mata duree jedhuun qabadhee isiniif dhiyaadha. Isatti aanee wanti inni dubbachuu barbaade asiin booda walitti aanseen amma guyyaatti yoo xiqqaate viidiyoo tokko isiniif hin gadhiisa. Viidiyoo tokko isiniif gadhiisuu ni yaala. Maaloo gaa adaraa keessan wanti anis isinitti dhaammadhu. Chaanaalii kana chaanaalii keessanii waan ta'eef walumaan guddifna. Laayik sheer gochuudhaan isinillee na cinaa dhaabbadhaa. Warreen maatiin ta'in hiriyoota keessan saahiboota keessanillee itti afeeraatii akka isaan maatii ta'an
fi akka isaan daawwatanii hubannoo irraa argatan isinillee dhaamsanaaf dabarsaa jechuun dhaammadha. Tole galatoomaa nagaan naaf jiraadhaa har'aaf asumarratti dhaabna.